ammoo taqadir du'aa qofatti naa godhaa wanta kallee yaadina ilma oromoo bakka takka bakkatti inni gola artiitiin ba'ullee hin qabu yoo miidhallee dachaadhaan isa miidhuuf ta'a arra inni obboleessa kiyya jee dhiisuuf hin deemu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kan naatiif salaamanni kiyya kan jaalalaa kan humna irraa buqqee nagaaf gaara qaxxaamuree isin haa ga'uu isin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan irra jirus quba qabdanii ilmaan oromoo guutuu addunyaa irra jirtan warri ooltan akkam ooltan warri bultan akkam bultan isiniin jechaadha. Rabbiin irraan ga'e inshallah guyyaa itti aanuunis nu haa ga'u isiniin jechaadha. Nasru gola artii oromoodha. Dhabamuu isaatiin wal qabatee sababa dawaa dasiidhaaf barbaaduuf manaa baheen akka guyyaa san duraa Kadir mujirima karaarra bubbaasee isa qabuudhaaf haala mijeeffataa ture. Inni akka mujirimoonni karaarratti isa doorsisaadhaa ture. Akka dhufe nu himee ture. Sanirra dhaabbaddeetinis deemee mana Kadir deemeetiin ture. Naafi Kadir wal loluu ture harkitanii turtanii viidiyoo sana dura dabarte irratti hin agarree naan jee naqaati. Hin agarree naan jee naqaati. Anis achirraan yeroonis yeroo maleedha achumaan mana kiyyaatitu mana isaatti dhiyaata manni Nasruuraa xiqqoo ganda naafi inni gallu kanarraa fagoo waan ta'eef naamijjaa'u diddeetuma achirraa deemee mana Nasruu sanitti galuudhaaf naamijjaa'u dhabeetuma firaasumaan mana kiyyatti as deebi'ee kunoo eegaan mana kiyya dhufee gattaa'een viidiyoo takka Kadir maree gadhiisi arkee jira. Kadir ammoo ifit jabeessu jira malee wallahi takka illee takka laafessu jiru hin qabu isin ammoo du'aa inaaf godhaadha. Gola artii oromoodha eega kennaan dhufee bakka kanatti yaa'ee kan naggodhu taate ni najjeesaa jee dhaadachuu jira. Duraan kaameeraa duratti illee as hin baafne dho'isattiin qabee harkaa qaba nama nagarsiifne ani waa inni na godhe dhiiga kiyya dho'isattiin kaameeraa duratti osoo as hin baafne irraa kafaladhaa jeetiin dho'isee arramoo eega kennaan illee dhufee manatti kan yaa'ee naggodhu taate Gulli artii oromoodhaa kajaartiitii yaa wal na dhorkee dalagaadhaan duraan dalaga dhullee na dhorkee akkaan hin dalaganne na godhee dalagaa bareedu irra na baasee arraan tan akkaan na godhee ni najjeesaa jee dubbate. Inshaallah du'aa inaaf godhaa isin eega dubbiin takkittiin tun ani gaa'ina agarree naan jee eega arrammoo arkeen gulli artii oromoodhaan harka jiran afaan Kadir keessaa baate. Inshaallah walumaan itti dhufnu garraa Kadir waan hin godhu taa'u Kadir duraanillee obboleessa kiyyoo akka ta'u taate arrammoo hambaala gummarratti isa hin deeggaru gonkumaa'u haadhatii yetana dhalte illee yoo taate ani karaa dogoggoraa irratti hin deeggaru. Kadir dhibbaa dhibbatti badiirra jira akkuma isinis harkaa jirtan ilmaan oromoodha. Tanarratti isinis waan jettan qabdanii ammoo viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan wal biraan naaf gahaa facaasa. Tana qofaan isin dhaabmadda ammoo du'aa teessan qofaan na cinaa dhaabbaddaadha. Gola artii oromoodha inshaallah hin yaadina golli artii oromoodha ana qofaaf obboleessa osoo hin taane ilmaan oromoo guutuu addunyaarra jiru hundaaf obboleessa. Akkasuma na qofaaf tola oolee osoo hin taane nama hundaaf tola oolee naaf isarra namni wal miidhan jiru inshaallah inni san hundaa'uu dagateeti osoo na taate'uu hin dagadhu ture. Hammeenyi garaa keenya keessa waan jiruuf nuti hundinuu sanuma arrammoo inni san hundaa'uu dhiiseeti. Badii xiyyaa bitee isa hunda irraanfatee haadha mana kiyyaa isii miidhamtuu na gargaaru jira. Arraa sababni inni itti manaa ba'ee itti qabame sababa dawaa dasiiti. Achirralleedha na bilbilu jiran dasiin arraan itti jabaattee haala hamaa keessa jirti nan jechuu jiranii isiif illee achumaan du'aa nuuf godhaadha. Taajuudhaa fi haashaan akkana jechuu jiranii. Ammoo Kadir dhaamsa kiyya kana Oromoo isinillee akkuma dhageessanii sheer gootanii Kadir biraan akkanaaf geessan. Kadir gola artii oromoo yoo qeensi akkanatti irraa cabde qeensi irraa cabde bakka seentu laalladdu bakka jiraattu laalladdu tanaan siddaama. Dhugatti arraati saroomina kee malee godii gollee artii si godhe takka hin qabu. Gaafa sanis sababa itti qabamte ni beekta. Sababa itti xiyyaatiin qabamte. Arrammoo gola artii irraa hijaan ati qabaatte irraa bahuudhaaf gola artii qabdeef takka jirtu. Waliin dhufu dirree adiitti bakka na duraa seentullee hin qabdu. Garuu abaarsa namaa jalaa hin baatu ati. Abaarsa ilmaan oromoo jalaa hin baatu. Arra gola artiidha abbaa ilmaanii maal si godhe maal irraa feeta sababni itti qabdu maali?
bar dhiiga kee gulaartii qabuudhaan hin kafalattu. Ifitti taphachuu jirta malee. Harmuun dattuu ati. Harmuun dattuu sin baaftu haalli kun sin baasu. Naayilee ala baafte. Gulaartii ni qabde. Inshaallah mee fiidiyoo masanuunu akkuma jettetti gulaartii as baasiiti nu garsiisi ni agarra waan inni irra jiru akkaati godhaa jirtu. Maaliif akka jibduu na harka jiru naan jettee arramoon harka jiraadhaan dhufte ifi jirta gulaartii waan takkan gootu ifi jirta dhugaan sitti hima. Gurbaasan nagayaan fuutee yoo mana isaatti hin galchine waan si qunnamuu taa'u arkuuf teessa. Oromoonis kanarratti waan naan jettu qabdi anaaf jettu obboleeyyan taaneetuma arrammoo waan kanarratti rahamanillee hin jiru obbolummaan hin jiru. Anis duraanillee nama nagayaallee waan ta'e garuu kennaan obboleessa isaati akkas godheen gurra naaf hin taane jechuudhaafin eda sanuu eegaa ati na bira hin jiru inni agarree ati naan jette jecha kee amanee si biraa deeme malee silaa yeroo saniin waan hin godhe si godha taayirraa. Arrammoo akka nama gola aartii maal kennaan hammeenya siif hin qabu. Golli aartii illee akkasumatti hammeenya tokko siif hin qabu. Yoo siif yaadu taate malee. Garuu ati ammoo ifi jirta. Taayifirraa lukkuun osoo haatuuti ablee fi qaltu baaftee jaan. Ati arrammoo gola aartii qabuun if miidhuudha malee gola aartii miidhuudha miti. Kana hubadhu Kadir dhibbatti jala muree teessittiin. Siigalee hoo magaalaa tana taates annama si caalaa beeku. Hoo filmii taates annama si caalaa beeku. Yaada ati yaadu jirtu kana daraniin yaadu beeka. Arrammoo faashina silaa gartee dur dabre. Namni irraanfate sana haaraatti eegalte. Gowwummaa ta'e wallaalummaa ta'e namni si ajaa'iba. Arrabiyyaatti waan kana dalagitu. Dandeettii qabaachuu fi ayilee qabaachuu fi beekumsa qabaachuu kee sitti hin fakkaatin kun harrummaadha. Harrummaallee tachi baate. Taa'e gadhiisi. Akkasumatti isinilleen yaa Oromooticha obboleeyyan kiyya. Isinin jaaladha viidiyoo tana hadaraa laayik sheer godhaatii wal biraan naaf gahaa. Viidiyoon tun arraa viidiyoolee yoo kataatu taate boruuf ragaadha. Maaliif yoo kajattan taate ana Kadiiriif maqaa jiraa fi Kadiiriitu natti tokkoggoraa jiraa kennaatu obboleessa isaa akkas godhan narraa gurraa miti jechuudhaafin waan kanallee dubbadhe. Kun dhaamsa kiyya ka obbolummaati. Isinillee yaada keessan as jalaan koomentii jalaan naaf barreessaa. Akkanuma wajjin dasii haalaamaa keessatti amma yeroo amma jiru tana yeroo maleedha. Narra bilbilanii akkaataa isiin silaa keessirtu sanatti himaa jiran. Maaliif biyyatti tun biyya namaati. Asirraa ka'ee ammas mana suru sana deebi'uudhaaf naaf hin mijaa'u inshaallah haa badinu isiillee dhaqeetiin waan jirtu hubadda ammoota Kadir du'aayii qofatti naa godhaa waan takka illee yaadina ilma Oromoo. Bakka takka bakkatti inni gola aartiitiin ba'ullee hin qabu. Yoo miidhallee dachaadhaan isa miidhuuf ta'a arra inni obboleessa kiyya jee dhiisuuf hin deemu. Kana jala mureetiin isinitti illee dhaammaddaa isinis waan naan jettan asuma jalaan yaada keessaniin naan jaada obboleessi kiyya arraan tana Kadir olii harkarra fudhattee natti ta'e harkaa ba'ee qaalii kiyya hin godhu osoon qaalii kiyya godhe jalqaba gaafaan dhaqee manatti itti dubbachuu ture isinis quba qabdan obboleeyyan kiyya akkanarrallee hin laalle jechuudhaaf isin jechuu jira. Akkanuma keessatti dasiisaniif illee du'aa inaaf godhaa isiillee rabbi haa fayyisu. Arraan tanaanii karaa hedduudhaan natti ol geesse mush Kadir obboleessa kiyya dhiise ani nama lubbuu taatan jibbee jiru. Dhukkuba dasiitii wajjin qabamni sana suutii wajjin maqaa na balleessuudhaaf Kadir arraan tana fayyadama dasii keessa waan kana hojjechuun osoo isin taate akkami. Garuu ani kannaan inshaallah rakkinni ilma dhiiraa hunda
rakkinni ni mudata. Ilma dhiiraa dhalaa qofaatu hin qunnamne jette Oromoon. Dhalaa qofaatu hin qunnamne. Inshaallah ni dabartu tunis wanni dhuftee akka dhumtutti dhumumaaf ta'isee rabbiin isii amma dhuftee jirtu akka ifii dandeettii isaatti karaa fixee jira. Nuutu hin beekne malee. Ammoo gaafa Kadir miidhaan anarra dhiphina sammuun ciina dhiphattee jirtu wajjin sababa dasiitiin har'a bultii aartiidhaan mana cinaa dhaabbatu jiru. Nama haala maraatu akkaan hin maraan na gargaaraadhaa jiru. Inni kun nama tokkotti ulfaatti waan hin godhuun beeku. Har'a inni gargaaraadhaa jira. Sigalee isii tana ammoo har'aan tana isiin fayyadaman tasii keessatti har'aan tana Kadir nasruu qabuun waan biraati. Jaalatanii jibbaniis isaa fi mujrimoonni akka isaa ijoolleen hamaqloonni ijoolleen barandaadhaa taarra inni wajjin gulaartii qabe tun jaalataniis jibbaniis wanjala kana jalaa iluman bahan. Garuu obbolummaadhaan jechaadhaaf malee Kadir an hanga inni tanaan dura dhaadachaa ture saniifuu silaa isi san irraanfadhee itti dhiise silaa inni irra hin hanjamu akkanatti hin hanjamu. Obbolummaaf jeetiin bira kute waa hundaa'u. Garuu yoo inni hin beekne hoo ammaaliin godhuu danda'u obboleeyyan kiyya. Isinis naan ja'a waan naan jettan yaada keessan niin komentii jalaan yaada keessan wanna ja'a. Dubbiin tun na huute akka malatti obboleeyyan kiyya asin na qabdee jirti. Mee akkamiin taa duuba Kadir dadhabeetiin jira firraayi. Kun akkuma isin agartan kana takkallee ta'e isin dhoysatti godhamaadhaa jirtu takkallee hin jirtu. Har'a inni silaa nama fayyadama dasiitiin dhufee naafi na suusan illee gargaaru malee nama dasii tana cinaa dhaabbatu malee waan akkanaa kan hojjechuu qaba. Garuu inshaallah qollee aartiidha waan takkan ta'u isinummaan du'aa qofa naaf godha obboleeyyan kiyya. Anis namallee dabaladhee barbaada gola aartii Oromoodha. Eegaarraan tana Kadir inni harka jira jee dubbate. Barbaada isaatiif anis baheetiin jira. Inshaallah du'aa qofa naaf godha. Du'aa teessin qofaan barbaadu obboleeyyan kiyya. Dhiifama takutteetiif illee dhiifama. Ammoo obboleeyyan kiyya warri chaayinaala kiyyaaf haaree taatan sabiskiraayib laayik shee godhuun dagatina. Warri duraan nu hordofaa turtan galatoomaa. Thank you. Inshaallah viidiyoo gammachuutiin hanqa walitti deebinutti nagaa turan hordofaa. Isinin jaa nasruu rabbi haa mul'isu jaadu'aa naaf godha. Tuntana nagaatti hinqaan viidiyoo itti aanuun walitti deebinutti. Ciao obboleeyyan kiyya isinin jaaladha.